Gaajjirrattu kan kabajamtootaaf jaallatamtoota qophii Bilisoo TV akkam fayyaa nagaa isiniin jecha ashama akkasuma isiniin jecha arra qophii ammas qophii addaa qabannee isiniin dhiyaanneerra qophiin teenyarreen marii haala yeroo irraa godhuudhaaf obboomota obsaa waliin akkasuma arraas keessuma qabannee si waliin gahaa jirra hanga sagantaa keenyatti waliin turtii gaarii guddaa galatama. kabajamtootaaf jaallatamtoota qophii Bilisoo TV keessumaa keenyallee kan ta'e tokkoffaarratti jechuun maqaan biyya hangafa Afranqalloo jedhama. Egaa hangafa Afranqalloo akkam isin jecha? Nagaa fayyaadha asitti lafa keessanii fedhii baratummaa isin jenna. Isinillee guddaa galatama. Marii haala yeroo irratti deemaa jiru kanarratti mari'anna jennee asitti isin affeerree kanarratti marii kanarratti akka gaaffii keenya irratti deebii quubsaa nu kennitan abdii guddaa isinirraa qabna jechuudhaan. Galatama wanti illee deebisuudhaaf qophiidha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota qophii Bilisoo TV qophii keenya eegalame akka viidiyoo kana bakka yoo laayik sheer sabskiraayib nu gootan kabajaan isin hubachiifna. Oke, galatoma untuk keessanuu warri asii walgeessan akkasumas qopheessituu sagantaa ateenya kaarraan tanaa jaala teenya sabboontuu goota faajjii walabummaa ati qophii sagantaa teenyaa tanaas akkuma amma itti seennee akka nu faana turtan akka nu hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin hubachiifnaa akkasumas anis dhaamsuma isinit dhaammattee fi akkasumas waan isiniin jetteen irratti isii gargaaruuf dubbadhaa maaf gargaaruuf dubbatte isinuu dubbatte warri jettaniis wal gargaaruun aadaa teenya aadaa godhachuu nuti duraanuu buusaas dagoo wanni walii oolleetii maallaqa malee waan barbaachisu hunda Oromoo walii qabaa as ga'ee nuti dhala Oromoo san irraa takka kanaaf wal gargaarra bakka hundattuu wal gargaaruu aadaa godhachuu qabna. Kanaaf ammas irra deebi'ee yaada isiidhaa yookaan waan isiniin jette isin gargaaruuf akkuma qophii teenya tana warri viidiyoo teenya tana ilaaluu jirtan hundi keessan warri bira geesse sheer laayik saabskiraayib nu gootan kabajaa fi jaalalaan isin hubachiifna. Wal gargaaruun wal guddisuun wal tinnisuun aadaa godhachuu qabna aadaa teenya ta'uu qabdii asuma walitti dhaammannaa akkasuma qophii marii keenyaa itti fufaa nu faana turaa dhaamsa keenya asirratti warri as geesse maanta qophii nuti qabnu faajjii walabummaatis sabboontuu teenya tanaa ni beeytanii maaliifi jennaan faajjii walabummaadhaa Bilisoo TV irratti yeroo hedduu qophii dubartii haala yeroo akkasumas walaloo warraaqsaa akkasumas sirboota adda addaatiin isin bohaarsaa turtanii beeytanii akka beeytaniis abdii isin irraa qabnaa abdii irraa qabnaa maaliifi warri fuula kana jalatti argamtan hundi keessanii beeytan jennee amana. Kanaaf qophii fuula duraatii fi akkasumas waan isin irra jirtu akka nuuf himtuu fi yookaan waan irra jirtu isii waliin akka gaaffii fi deebii goonuus asumaan isin hubachiifna akka nu faana turtan kabajaa fi jaalalaan isin hubachiifna akkasumas hangafni Afranqalloo qooda guddaa qabaa qoodni guddaa qabu namni hin beekne hin jiru. Warroonni hangafa Afranqalloo hin beekne hin jiru jennee daamannaa kan jiraannillee kan hin beeknellee yoo jiraate akka barus asumaan itti dhaammanna. Kanaaf hangafa Afranqallootis akkasumas waan inni irra jiruu fi haala yeroo ammaan tana maal keessa nuti jirraas asumaan marii fagooruu ta'an dhaamsa keenya anis warri hin beekne maqaan kiyya asumaan isin himaa murataa obsaatiin jedhama qophii teenya waliin turtii gaarii. Sabboontuu irraa eegala. Faajjii walabummaa irraa eegala. Faajjii walabummaa ati fuula Bilisoo TVs ta'e akkasumas iddoo adda addaatti hawaasa keenyaaf aartistiidhaas sirba adda addaatis qopheessu turte walaloo adda addaa dhiyeessu turte akkasumas ammallee haaluma san qophii sanirra jirtamoo akkami? Haaluma sanirra jira sanjaamtiseerlee sanjaala irratti ejjennoo itti fufaa jira jechuudha. Egaa hedduu galatoomii
sancaala ammallee jiruuti jettiin fufaa jechaa jirta. Haa ta'ullee kaka'umsa walaloo keetii deebinaa kaka'umsa walaloo keetiiti. Eenyu itti si kakaasee si jabeessee sadarkaa tanaan akka uummata keenyaa gurra buuftu akka bohaarsitu keessattuu walaloon kee walaloo warraaqsaati. Walaloo warraaqsaa kanaas akkamiin qopheeffatuu dandeessee? Ayee gaadurratti garatoomaa sinjaa walaloo tana tanna dhufee abbaa kiyyaa isallee hedduu qabdeeffadhaa rabbii umurii isaa dheeressu jechuun waaqayyo kadhadha. Walaloo tana itti lafa kaasee akkuma isin jechaa jiru abbaa kiyyaa walaloo tana hedduu qopheessee hedduu irratti dadhabachuudhaan walaloo inni naa qopheesse hundi kan haala yeroo irratti deemtu hoggaa barattoota keenya kaan ajjeesanii kaan fannisanii irra caalatti kaan dhabamsiisaa jiran san irratti illee walaloo hedduu naa qopheessee ture. Haala rakkisaa fi haala ceequmsa haala sanuma irratti ilaalee hamilee irrattis godhee walaloo tana kan qopheesse abbaa kiyya jechuudha. Egaa abbaa keenyattis asumaan si waliin galatoomfannaa galanni isaa bilisummaa haa ta'u jecha haala ka'umsa jechuun yookiin haala yeroo irratti dhaabbateeti itti dadhabee itti akkana ta'ee naa qopheessee akkanaan waan kana itti jabaadhee hojjedhu kana godhu jiru abbaa kiyya jettee nulleen asumaan galatoomfannaa. Mee ati hoo hangafa biran qal'oo? Maal nutis lollees waan qopheeffanne rakkina uummata keenyaa halkan guyyaa keenya ilaalutti hin jirru uummata keenya dhibaamee jirra ammallee itti fufnaa jechuudha. Fuuldura bifa danda'ameen itti fufnaa jechuudha. Keenya ilaaluu hin dandeenyu. Akkasii. Mee faajjii walabummaatti deebina. Faajjii walabummaa akkasiin jechaa jirtu walaloo tanaas abbaa kiyyaatu na qopheessee kaka'umsa kanattis na taasisee karaa hundaanuu na gargaaree ittis dadhabee haala yeroo irratti keessattuu haala yeroo irratti tinnisa godhee haasna baasuu fi hamilee natti horee ammallee qophii ta'uu kiyya asumaan uummata beeksisuu jirti jechuudha. Haa galatoomtu isillee abbaan isii illee haa galatoomu nuufaa jiraatu abbaan akkana jechuun yoo qabaatan gaariidhaaf hin jaa. Mee Faji walaloo keessan irraa akkaan jaalattu qabda. Hamiin qaba walaloo tana waan irratti jaalattee kanaan jettee walaloo tana hoogganaan adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Isinlee ni beekta jeetti namanaa obbo Mikaa'el Booranaa jedhama. Walaloo kana waraana keessatti gaafa abbaa kiyyaa bosona keessa jiru kuni bara dheeraa dura waggaa 20 caalaa dura jechuudha. Walaloo tana abbaa kiyyatti kannee obbo Mikaa'el Booranaa anis jaalala Mikaa'el Booranaatiif qabuun walaloo inni abbaa kiyyaaf kannee kanarratti jaal Mikaa'el Booranaatiif qabu irratti walaloo inni qopheesse tana jaaladhee jechuudha. Akkami walaloo tana jaalatta inni walaloo san nu jechuu dandeessaa? Mee hojii daawwattoonni keenyaas mul'aan jiranii xiqqoo itti naafoo warreen akkuma ati jaalattu si waliin jaallachuunis ni mala. Achiis akkasumas wajjin jaallachuun keenya kaayiloo olu jenneetiin akka nu bohaarsitu. Egaa guddaa galatoomaa walaloon mata dureen isillee tarree gootaa tan jettu tarree gootaa dhufne gurmuusaa guddisuuf dhugaa qawween dhoksee qawweedhaan mul'isuuf arruma raawwachuuf andide gabrummaa farra dagaaginaa utubaa dukkanaa lubbuun too gabrummaa hin taatu tasumaa ni dabarti malee falmaa bilisummaa qoonni koos kanumaa diinni haa dhagahu diinaan lolaa du'uu seenaa guddaa ta'uu nisaa'ii fitaankiin xayyaaraaf madaafni gurmaayaa dhufuu shakkutanaa fi gurmaayaa dhufuu shakkutanaafi. Egaa sabboontu teenya galatoomii akkasumas hordoftootaa fi gartee daawwattoonni qophii Bilisoo TV hundi keessanii warroonni qophii tanarra jirtan walaloon sabboontu jaalli teenya faajjii walabummaa isin qabattee jechuun jaalattu amma tana isin dhooyte akka ittiin bohaartanis abdii qabnaa akka ammallee turtii teenyan waliin faana turtan achumaan wanni isin dhaamannu share like subscribe nu gochuu isin dagatina yaada keessanii jala nu barreessuu qophii marii keenyaa kanarratti isin dagatina
wanni sirreeffannu yoo jiraatte sirreeffachuudhaaf qophii ta'uu keenyas asumaan isinirratti himan waliin turtii gaarii mee galatoomii faajjii walabummaa asi galatoofannaa hedduusi galatoofannaa abbaa feetiis akkasumas qabsaa'ota keenyaa'u sumaan hangafeetu ammaan tana asirraan haalaan galatoofannaa walaloon ati baaftus kun kana fakkaattii sadarkaa umurii tanaatiin adda waa hundaa baafattee kaa jaalattee akkasitti wanti kun keenya akkanaa kanaafin kana jaaladhe jettee addaan beekuun kaa sadarkaa amma umuriinsi golgitu kan hin beekne kumaatamaa jira waan ta'eef amma sadarkaa umrii isii tanaan waan kana jabeessitee akkanatti leechaloo godhattee walaloon isiin baaftu fuula kanarraan warri gartee hordofaa jirtan hundi ni agartanii walaloo warraa isaati akkasumas sirba warraa isaati dhiyeenyatti yoo rabbi biraan taate nu haa gargaaru isin biraan gahuudhaaf qophii akka taates quba qabnaa mee sanillee itti deebineeti isuma gaafannaa akka waliin turtan ammallee isinitti dhaamman. Egaa faajjii sitti deebinaa amma karaa jaala keenya kanaati jaala hangafa afran qal'ootti deebinaa hangafa afran qal'oo mee maalirra jirta haala maalirra jirta ammaan tana waqtii ammaan tana yeroo ammaan tana yeroo biyya keessaas ta'ee biyya alaa kanaas ta'ee haalli siyaasaa wal xaxaas haa ta'u akka fedhee haa ta'u duulli akka namaadhaatis banamaa jiru hooggantoonni adda bilisummaa oromootis hidhamaa jiru tanamee kanaa wal bira qabdee yeroo ilaaltu maal si fakkaata? Haalli amma deemaa jiru hedduus barbaachisaadha hedduus baay'ee abdachiisaadhaas manni oromootis baraa jira manni tokko tokkos warreen wal waallee fi kana jala horius ikarqaa jiran ammaan kana kanaafuu hedduu abdii qabna amma. Abdii qabnaa jechuudha. Mee asumaan carraa kanatti fayyadamtee haalota ammaan tana jiru kanarraa waan hubattee fi waan quba qabdurraa yookaan haala sitti fakkaate wanti yoo danda'ame dhaamsi uummata oromootiif dhaamuu dandeessu yoo jiraate. Wanni ni hubadhu wanni jiraata kittiin waraana adda bilisummaa oromoodha ABO jabeessuu qofa malee wanni jiraata akka hin jirtu. Argoota hundaan waraana bilisummaa oromoo ABO jabeeffachuu qofa malee wanni takka biraa hin jirtu. ABOtti hirmaatanii ABO wajjin falmaa gaggeessuudha malee hin jirtu wanti takka illee wanni abdiin isin ABO malee hin jirtu. Abdiin oromoo qabdu ABO ofii qofa jabeeffachuu malee hin jirtu. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii bilisootii hundi keessanii warroonni hordofaa jirtan dhaamsi oromummaatis asirraa isinii dhaamamaa jira haalli marii keenyaatis kana fakkaataa akka nu faana turtan asuma isinii dhaamannaa itti aansuudhaan viidiyoo keenya tanaa sheer laayik saabskiraayib nu gochuu hin dagatinaa warri bira ga'ee saabskiraayib bakka inni jiru kana inni harkaa hundi keessanii akka ol fuunuu yookaan nu gargaaru saabskiraayib nu gargaaru isinitti dhaamannaa kabajaa jaalfaatitti deebina. Ammaan tana qophii akka gaariitiin irra jira uummata fayyaas bifa danda'ameen bira dhaabbachuu gargaaruu dhufumaan eegalee abbaan kiyya na eegalchiisa kanaan ittisni dhufaa abdiin irraa qabaa jechu jiru. Mee kanarratti wanti uummata oromootti dhaammatu jira. Jira kanarratti dhaamsaan hawaasa biyya oromiyaa keessa jiru kan hidhamu haala hooggantoota amma hidhame kanaani. Bifa kanarratti xawaluwaalleen yookaan opiidiyoon yookaan mootummaan amma kuni seera cabsanii hooggantoota adda bilisummaa oromoo kun hidhanii akkuma isaan miidiyaa onneen irraa nu dabarsanii harka duubatti nu hidhanii garaachaa nuti ibsan jechuudha. Sante ammoo gaafa obbo Mikael Boorana akkasuma Shubbut Galataa Abdii Raggaasaa hidhanii garaachaan ciibsanii kuni qabsoo Oromoof duuba deebisa jechuudhaan mootummaan gabroonfataa kuni yaada jechuudha. Qabsoon uummata Oromoof duuba ni deebitiidha jechuudhaan. Garuu isaan yaadni kuni yaada hin fakkaanne jechuudha. Yaada duubatti hafa akkuma jedhamu kuni duuban deebi'u qabsoon Oromoo daran jabaate jechuudha. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hoggaa hidhan
isaan laafatanii qabsoon Oromoof duuba deemti jechuudha. Nuti kana hin fudhannu jechuudhaan qabsoon keenya daran jabaatii daran itti fufaa jechuudha. Akkasuma hawaasaa fi qeerroo fi qarreen biyyaa keessa jirtan akka hogganoota adamsummaa Oromoo hanga tokko khayraa'ii kanii garuu hoggana adamsummaa Oromoo keessaa jaala keenya jaalatamaa fi kabajamaa obbo Abdii Raggaasaa hidhanii dhabamsiisuun hanga amma eessa jiru akka tahe namni beekuu hin jiru. Kanarratti hawaasni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo akka tarkaanfii irratti fudhatanii asuma kabajaa jaalalaan isin gaafannaa. Warri biyya keessa jiru bifa lamaanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaru jechuudha. Obbo gargaaruun bifa lamaanii haala diinagdeedhaan fi haala qawweedhaani. Warri biyya keessa jiran qotee bulaan akka diinagdee isaan gargaaran, qeerroo fi qarreen ammoo fannifatanii yoo marroo cinaa dhaabbatanii lolan gabrummaan bara dhibbaa ilaama nurra hin teessu jechuudha. Garuu warri biyya alaa jiran warri akka keenyaatti jechuudha biyya ambaa dhalatanii biyya irraa godaananii gabrummaa tanaaf jecha biyya alaatti faffaca'an jechuudha. Haala diinagdeedhaan waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu ni danda'ama jechuudha. Garuu warra biyya keessa jiru akkuma amma jee bifa hidhachiisaadhaan hidhachiisanii akka waraana keenya cinaa dhaabbatan asumaaniin isaan gaafadha. Gaafa eenyugaa Mararaa Guddinaa yookaan kan hidhame san tokko hin hafne jechuudha. Rifeensa isaanii haaddatanii dubartoonni Baqqalee Garbaa jechuudha. Rifeensa haaddatanii namni tokko Oromoo irraa hin hafne isa kana nu baasaa jechuudhaatti namuu haala hin fakkaanne jechuudhaan mootummaa kanarratti bobba'anii Baqqalaa Garbaa jechuudha hidhaarraa baasanii. Amma ammoo Abdii Raggaasaa hoggana nama beekumsaa cimaa qabu jechuudhaan Oromiyaa inni bulchuu ni danda'a jechuudha. Beekumsa inni qabuuni. Isa irratti maaliif callisan? Hawaasni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromiyaa furmaanni isaan fidu jiran yookaan karaa bobbaa isaan mootummaa kanarratti bobbaa jiran takka hin garre. Abdii Raggaasaa namni nu baasaa jee tokko ka dubbate hin garre. Gaafa Jawaar Mohammad mootummaa naganii maallaa itti marsan hawaasni Oromoo bakka jiru kakaanii maalirratti Jawaar Mohammad mana itti marsuu danda'an jechuudhaani iyyanii iyya labsan bakkayyoo. Ammas akkasuma Abdii Raggaasaa kuni nama bara 50 caalaa daggara keessatti hawaasa Oromoo jechaa fi Oromoo jechaa saba isaa jechaa fi daggara keessa waggaa 50 maatii fi jireenya isaa dhiisee daggaratti galee kare isaaf jecha hawaasni Oromoo jecha tokko dubbachuu dadhabe jechuudha. Jaal Abdii Raggaasaa nu baasa jechuu hiriira bahuun ni dadhabanii kuni waan hin fakkaanne hawaasa Oromoo bakka jirtanii kuni dhaamsa Oromummaati bakka jirtanii hiriira baatanii akka Jaal Abdii Raggaasaa bakka jiru akka nu baaftan asumaan kabajaan isin gaafannaa guddaa galatooma. Atileen nu galatoomii sabboontii keenya dhaamsa Oromummaa isin nu dhaamte waan nuti irraanfannee ammallee irratti si yaadabaluu beekumsaa sadarkaa gartee ati ijaan olitti rabbii si yaaga'u du'aa'ilee si goona guutanaanii janamarraa isin wafi warroonni daawwachuu jirtanis akkasuma ija namarraa nu wafi ija du'aa'ii nu godhaa warroonni gartee kaanis maashaallaa jechuudhaan akka du'aa'ii nu gootaniif ofiyyoo teenya tana faajii walabummaa asumaan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaaf iddoo isin barbaaddu lolin nu waaga'u waan ani beenye ka atilleen irraanfattee tan yaadachiifte hedduutu jira ammallee beekumsa irratti haa dabaluuf jennaa asumaan isinis daawwannaa viidiyoo tanaas biran dabrinaa sheer laayik saabskiraayib nu gochuu hin dagatina ni asirratti jaallattoota jiru yaada dabalataa qabaate yaada isii yaada dabalataa fittee jirti sabboontuun fittee jirti uummanni Oromoodha taa'ee ilaaluun qabu hoogganaa isaa kan hidhame jala deemuu dhabuun tuni namoota waan taate hidhaan iddoo nama hin deebiftu haala bilisummaa Oromoodha bakka geesse haala namoota Oromoo bakka geesse hidhaa fi duuba deebisaatiin xiqqaa isaa yaadanitti kamaan daamaan. Kanaaf abdii muradaadhaa jechuun abdii murachuu qaban warri hidhaatu qabsoo bilisummaa Oromoo duuba deebisanii
abdii murachuudha qaban. Kanarratti yaada ilaalu jireenya jettee kaajii walummaadha. Gaafa Baqqalaa Garbaa Maraaraa Guddinaa hidhamanii jiran uummanni Oromoo guutuu kan mataa haaddatee kan wareegama qaaliis kafalee hidhaa keessaa isaan baase akkasumas barootuma asii kana yeruma dhiyeenyuma kana keessa gaafa Jawaar kursii jala qabnaa qabaa jee jala qabee erga siyaasaan akka harkaa taate namni waliin harku jira sooshaal miidiyaa sordofu jirra waa hedduu sadarkaa hobboo galchuu fi waa hundi tahee sadarkaa gartee murannoodhaan gartee jaalawoon qabsoorra jiran hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo cichoominaan yoo uummanni Oromoo illee bilisoomne jedhanii gartee dhuguma san murtii akkasii kan fudhatan taate nuti bosonaa fi bineensa bilisoomsina malee hin galu murtii kanaa shira akkanaa kanaan jedhanii didanii galanni kasaaniitii achitti waafaniin arraan tanillee dandamata kana qabna isaan silaa hundaa'uu dhabamsiisanii harka duwwaa umeen nutumanii godhafanii akka hidhannu guura kaanis gatan biyyimateenyarraa ta dur caalaa biyyaa miti sabummaa sanuu akka dhabnu irratti anu carraaqanii jechuudha. Siyaasa isan akka tahee galanni akkuma amma jiwwan mallee irra deebiitiin jira ka qabsaa'ota keenyaati galanni ka gootawwan keenyaati galanni ka hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa dubbanneetu bareedaadha maaliif hanga yoo sodaannee callifnee sobamnee gowwoomnee nama dhageeffannee hallayyaa seenna isa jiru kanaaf ija banachuu qabna nuti dhalli Oromoodhaa keessattummaa dhaloonni qubeedha ol bahee dubbachuu qaba barri bara dhaloota qubee waan ta'eef wanni ija baasanii namarraa waa dhageeffatan yookiin nama hordofan hin jirtu jennee ta'ama. Kanaaf gaafuma san osoo waraanni bilisummaa Oromoo hooggantoonni isaa hundiduu baate arraan tana eessa jira namuu wal nama gaafachiisu. Haa ta'uutii sanbira kutee siyaasaan daddaaqamicha keessa seentee siyaasaan warroota gartee kursii jala qabuu fi waraana galchuu fi harka duubaa Oromoo qawween hin barbaachiftu bilisoomsa jiruun kun siyaasaan afaan garagaluun uummanni jibbuurraan kan ka'e mana namarseenis mul'attee jirti. Mana namarseessanis akkasuma godhe jenne uummanni Oromoo dhugaadha akkuma jaalli keenya jettee hundi manatti akkamiin marsan jechuun bahee wareegama hanga nama meeqaati 87 kafalanii jiran lubbuusan irra deebi'anii namni dubbatallee hin jiru kakafalee ilmaan Oromoo qaqqaaliidha eessattuu hin nafne gaafa sanii siriira baan akkasuma godhe lusota. Warroonni osoo nu godhinnuuf jecha godhamaa as gahan yeroo hidhamu uummanni keenya callisee laaluun dhugaadha waan nama gaddisiisaati. Kunaas nuti uummanni Oromoo yookaan dhalli Oromoo kamiyyuu warroonni viidiyoon tun bira geessee akka Oromootti of laaluu fi gartee Oromummaa keenya jabeeffachuu fi isanuuf jecha miidhame isanuuf jecha hadhaa meeqa dhugee hambaa warra wareegamtoota kan dhugee kana kunuunfachuutti dhiibne warroota siree irraa bishaan dhugaa nyaata gaarii nyaataa dhuganiif hiriira bahaa itti lubbuu qaqqaalii kafalaatu jiraachisu turre isanuuf bosona boraatteeffataa gartee akkasuma Oromummaa keenya tana jiraachisee akka arraan tana arra sadarkaa irra jiru tana nuti Oromoo jennee ittiin ibdaatan nu godha kan yoo inni hidhame ciifin teenyee ilaaluun salphina keenyaa. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa of yaadachuu qabna akkasumattis of beekuu qabna of keessa deebinee eessa jira eessa kutee jennee hooggana keenya hoogganaa bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa hordofuun dirqama keenya dirqama Oromummaati. Kanaas asumaan isinitti dhaammannaa akkuma jaalli teenya jettee eessis umrii rabbii waa tursiisu akkasumas sadarkaa guddoo bakka gartee nuti tilmaamuu hin dandeenye rabbiin sadarkaa guddoo isiif haa kennu ammallee barnoota irratti haa dabalu achumaan du'aayis akka nu gootaniif aannin jechuu hin dagannu asumaan isin gaafannaa akkasuma sheer laayik saabskiraayibis hin dagatinaa chaanaalli kun yookiin Buusoo TV kunis keessanii akka guddiftan asumaan kabajaa fi jaalalaan isin hubachiifna ilmaan Oromoodha nuti akka Oromootti of beekuu fi Oromummaa keenyaan ol jennee jiraachuu wanni dhumu jirus Oromummaa keenya inni Oromummaa keenyaaf akka falmannu nu kakaase sadarkaa irra jiru sanaan nu ga'e adda bilisummaa Oromooti waan wal waakkannuu miti warroota kalee kursii irraa yookaan kana deemtu yookiin qaxxaamura qabsan dhuftee hanqabsaa waa jettu dhaga'uun salphina keenya kana hunda beenye laafaa keenya jabeeffachuun akkuma jirutti beekaa keenyaas jabeeffachuun akkuma jirutti tahee garuu beeka jee isa hallayyeen nuun deemu dhageeffachuun tasa akka nurra hin jiraannes asumaa wal hubachiifna walirra beenyeetu miti hanga beenyu walitti himna jaal faajjii warabummaa
ammallee isumatti deebina waloloo isiirraa akka isin bohaarsitu asumaan kabajaa fi jaalalaan isin dhaaman ammallee waloloo ta'e takka dhaggeeffattoota hordoftoota qophii bilisootii ija kanaallee ittiin dabalee isin jenna. Galatoomii. Egaa waloloo dura haasawaa gabaabaa tokkoon qaba. Haaluma mootummaa kanaanii akka yeroo naa kan ta'e kabajaa isin gaafadha. Atis kabajanii itti fufi. Egaa hawaasa keenyaaf yoo kuni dhaamsa hawaasa Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo mee mootummaa ammaa kanaa gadi fageenyaan laala. Gaafa Abiy Ahmed muummee ministeera ittanii deemtanii kursiirra keessa dhiichistanii nuti bilisoomnee jettan. Bilisummaan haala kanaani bilisummaan barattoota keenya hidhanii dhabamsiisanii fannisanii hogganoota keenya hidhanii dhabamsiisanii kun bilisummaadha. Hayyee haa ta'u Jawaar Mahaammaditti achi deebina. Jawaar Mahammad waraana amma booda bosona keessa deemu hin barbaannu jee waraana nu galcha. Waraani haa galuu jeeti waraana nama 887 ni gaa hanga galchee akkasuma qawwee teenya 887 galche. Jawaar Mahammad jechuudha. Eegasi mootummaa wajjin shira adda ta'e isa mootummaa irratti achi deebisee imiif gaarii godhee achi deebi'ee jechuudha. Jawaar Mahammad amma oggaa haalli itti jijjiirame akkasuma shirri isumarra deebi'ee karaa ABO'tti achi deebi'e. Waraanni inni galche san oggaa galchetti seeraan jiraachise akka dhaadate sanii viidiyoo irratti bahee sooshaal miidiyaa irratti waraana bilisa eegduu haa taatu galtee jedhe. Bilisa eegduu godhee duba oggaa galte akkas hin goone waraana 887 galcheeti summii ajjeese jechuudha. Hanga tokko irra caalatti hanga galcherra irra caalatti summii ajjeese jechuudha Jawaar Mahammad. Hawaasa keenya kanarratti dhaamsi isiniif qabu kuni dhuguma jirtu hawaasa keenya kan gabrummaa bara dhibbaa nurratti iraamma nurra kaayaa jiru Oromummaa nama biraati miti. Oromummaatu gabrummaa bara dhibbaa nurratti dabalaa jira. Gabrummaa irratti gabrummaa nurratti dabalamaa jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n jechuudha. Bara dhibbaa fi bara 50 caalaa jechuudha. Warra daggala keessatti isiniif jecha dhukkaawee amma hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa jireenya isaa dhiiseeti daggala galee jireenya maatii amma ilmoollee dhabee jechuudha. Daawud Ibsaa bara 50 gaara keessa taa'e. Warra akka hoggantoota kana dhiiftaniiti Abiy Ahmed kan Oromoo hin ta'in Amaara jala kursii haaruu qabatu inni nu haa bulchu kana feena 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 jettaniiti Facebook irratti gadhiisaa jirtan. Yoo tokko bitanii ammallee isiniin jira bilisummaa kana kan namni isiniif hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e malee namni bilisummaa gabrummaa bara dhibbaa jalaa isin baasuu danda'u hin jiru. Filadhaa Jawaar Mahammad. Gabrummaa irratti gabrummaa irratti isiniif dabala. Sanbooda ni dhiichistan hanga dhiichistan. Bilisoomnee jettanii hoggaa ilmaan keessan abboolee keessan haadholee keessan fixan booda achi garagaltanii boochanii iyyaa dabarsaa jettan. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirtanii tokkummaa malee gabrummaa bara dhibbaa jalaa hin baanu. Mee fakkeenya anuma tana nu baradhaa. Haadha abbaan kiyyaa gabrummaa bara dhibbaa gabrummaa dadhabaniiti godaanan jechuudha. Biyya Arabaa keessatti biyya tanatti illee anis akka baqattummaatti dhaladhee baqattummaa tana jeellee if duba hin deebine. Akkuma biyyatti dhaladheettiin hamilee firooma godhadhee jechuudha. Akka baqattummaatti illee filaallee jechuudha. Akkuma biyya keessa jirutti illee anammaa silaa akka kiyyaattiin qeerroo tahee qarree tahee nama umrii tanaanii kilaash fannifadhanii hin gala bosonatti. Maaliif saba kiyyaaf jee Oromoo bilisoomsuuf jee. Kanaaf hawaasa keenya tokkooma kanuma asirraa barbaada. Ammallee irra deebi'uun ABO qofa kan gabrummaa jalaa isin baasuu danda'an hangi filattan ammoo amaarotni kami ka Oromoo qulqulluu keessaa tahe.
gabrummaarratti gabrummaa isiniif dabala jechuudha. Kanarratti ilmaan Oromoo bika jettanii jabaadha. Kuni dhaamsa Oromummaati. Akkasuma tokkooma adda bilisummaa Oromoo malee falli hin jiru. Firooma adda bilisummaa Oromoo jabeessaa. Kanarratti viidiyoo kana like, share, subscribe akka nuuf gootan commentii jajjabeessu yookaan dogongorrellee dogongora keenya irrattillee akka nuuf sirreessan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Ada galatoomee hedduu si galatoomfannaa faajjii walabummaa ammallee dubbii sadarkaa gartee nuti siif keenyu alatti jechuun tanaa olitti siifaa kan ammallee beekumsa keessatti si yaadabilu ammallee rabbiin bakka yaadde gartee bilisummaa saniis osoo jirru waliin atiis dabalatee anaa fi jaala keenya kanaas akkasumas abbaa fi haadha keetiis akkuma ati jette biyyarraa baqannee rakkoo akkasii tana keessatti nutuu dhalannee ammaasii dhalli nutu akka tana hin dhaalle uummanni Oromoo dammaqee kan isaaf ta'u jala hiriiruu qabaa dhaamsa Oromummaa dhaamtee fi nulleen akka bilisummaa tana ijaan agarru hawwi qabnaa akka agarru walumaanuu rabbiin waa taasisu du'aayisii waliif goonaa akkasumas sadarkaa gartee tanaa olitti sadarkaa rabbiin dabalee ammallee beekumsa siif kennee bakka ati yaanne bakka gartee ati sitti gammaddu bilisummaa waliin haadhaa fi abbaa kee waliin akka isaanis irraa gammadanii si haa ga'u anasumaaniin du'aayisii godha waan isin hin qabu. Waa hedduu dheertee jirta waan an dubbachuu hin dandeenye kaate dubbatte hedduutu jira waan an ittuu jechuu yaadachuu hin dandeenye kaate haasofte jira ammallee siifaa dabaluu beekumsa kana asumaaniin du'aayisii godha. Mee asirratti gara wanni diinaa hangafa Abrakalloo dalangaa Abrakalloo yaada dabalataa yoo qabaatte mee dhaamsa jaalalli keenya faajjii walabummaa dhaammate kanarra dhaamsa yoo qabaatte. Wani nanti biasanya dapat pimpinan dia haji wala rumah kita jirti, kan masih ada tinggal apa? Kan malah bolong lah. Ini ayah ama kara rumah aci gara galle jira, rumah tanah rati rakon rumah kalau sedih lu aku mau fajin jatuh karena wanti nama yacisa, wanti nama gamacisa, rumah kapsul tu gadda fi gammachu wal bira qabdi gaddi fi gammachu isi gize yatu yero injifate jatu tiko qalbi si wartu ante yero Karamadiyadhaan jechuun siyaasaan si deebitu suma keessaan baatee dhugumaaf meesiin jettu kalees kan gurgurumsaa ture alagaan takka Oromoo cabsitee hin beektu takka alagaan Oromoo mootee biyyarraa qabattee wanni gootee hin beektu kan moosisee kan cabsaa ture keenyuma keenyaan cabsaa as geessee arraas wanni deemaasanii akka kanan taane dhaloonni komeedhaa warri sadarkaa xiyyeetana jirtanii fi hundi keessanuu ilmaan Oromoo tokkummaa keessanii jabaadhaadhaa akka gartee sadarkaa fuulduratti nuti tarkaanfannu akka baqattummaa keessatti waloruun teenya tullurraa dhaabbatu yookaan nutis abbaa biyyaa taanee biyya teenya irra barannee abbaa biyyaa taanee biyya teenya bulchuu dandeenye warroonni gartee beekumsa qabanis biyya isaarratti abbaa ta'anii heera keenya heera gadaa saniin buluu dandeenyu irratti qabsaa'uu wanna tokkoomuu qabna jettee waamicha Oromummaa faajjii walabummaa dhiyeessaa jirti. Kanaas akka gurra sintalabjuu asumaan kabajaa fi jaalalaan isinumatti himaa dhalli Oromoo kamiyyuu dhuguma dubbiin tuni sobaa miti maalii fi keenyuma keenya cabsanii har'aa sanumaa deema kun yaaddoo guddaa yeroo jennu dandamata qabna eenyu qabna dandamata akkamii qabna yoo jennee silaa hin jirru har'aan tanaan gana dubbachuudhaa miti lubbuun jiraachuu miti dhugaa waliin dubbatuun tan maaliif waraanno san gaafa san bilisummaan qawween hin barbaachiftamu gaafa jabusa waraanni san guutumaa guutuu galee dhugaa walitti himuudhaaf har'a dubbachuu mitiitu Oromoo jaanii dubbachuun hin jiru ol kaarra fiigee asii gartee eegee facaasee waan biraa haasa'u kunuun hin dubbatu hin danda'u maaliin dubbatu ulee takkaan ol seena ulee takkaan garafamee biyya sanirraa kaanis ni deessa warri dhumaa ummata Oromoo miskiina san kabilisummaa barbaadus ummata Oromoo kan ummata Oromoo miskiina kan warri bilisummaa nuti isiniif qabsoofne jedhee kara deemtuun gartee qaxxaamuraan qabsoon dhuftutu hundi bilisummaa duraanumaa hundi qabu. Eenyu gabrummaa keessa jira qotee bulaa keenya horsiisa bulaa keenya ilmaan miskiinaa kana ummata Oromoo miskiinota kana ka irraa saamaa jiraatan ka irraa gibira ja'aa lafuma isaarraa bukkisan yoo fakkeenyaaf horma tokko gurguratu magaalaa geessee osoo horii sanuu gurguratu kotteedha jedhanii maallaqa irraa fuudhan. Kun warroota xawwaalummaadha yookaan qaxxaamura qabsoo dhufanii hanqabsaa wajjuu kanarraa ni fuudhamaa jettanii yoo gaafatanii jiru bilisummaa qaban isaan
kabilisummaan qabna kabilisummaa barbaadu jiru arraas durus eenyu ummata Oromoo miskiina qotee bulaa dayifaan bulaa ilmaan isaa dhalaa biyya san keessa jiraachuu dadhabee jireenya baqaa keessa jiraatu ka ilmi meeqa biyyarraa ba'e sanii jechuudha. Kanaaf nuti wanti wali dhaabnu gowwoomuun nun barbaachisu gowwoomuun nun barbaachisu nuti dhugaa yoo dubbanne yoo bilisoomne qawwee nun barbaachiftu mee eenyu namni as dhufee qawwee yoo bilisoomte Oromoo hin barbaachiftu yoo jiraate eenyu jaa qawwee yoo Oromoo bilisoomte Oromoo miti Ameerikaanuu qabulu jirtuun biyya fi eeggachuu jirtuun qawwee saarufa meeshaa adda addaa kana baazuqaa waan addunyaa tanaan ittiin garagalchitu kana oomishtee ittiin jiraate maaliif biyya ofii nagaa godhu tiifachuu fi alagaan akka ittiin gubanne irraa eeggachuu sodaachisuu fi jechuu ittiinis dha'u yoo baate sodaachisuu waraanni Oromoo erga bilisoomte barbaachisu inni juusan soba akkamittiin barbaachisu yoo bilisoome waraanni na eegu waraanni biyyattii daangaa kiyya eegu jiraachuun dirqamata yookaan biyyi mana ollaatu nasaaf kun akkamitti Oromoo irraa gabbu'aan inumaa'u wanni kun nama hundaaf hojii manaa haa ta'uu numa dhiibnaa kana bilisoomnu waraanni nu barbaachisa amma sadarkaarra jiru tanatti waraanni nu barbaachisa gaafa bilisoomnes dabalataan nu barbaachisa waraanni ka ammaa kana daranuu gaafa san haalaan nu barbaachisa ammaas daran nu barbaachisa yoo waraanan qabaan nuti Oromummaa hin qabnu kun soba yoo ammoo waraana qabaan kabajaa qabna Oromummaa ni qabna asirratti sa'aanis nurraa deemaa jirti qophii birootiin walitti deebina amma jaara keenya faajii walabummaa xumura irratti waan isiniin jettu isumarraa eeggannaa walaloo isiillee akka isin booressitu nuti kabajaan isin gaafannaa isinis du'aa akka nu gootan asumaan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna walaloo keessa akka itti dabaluu fi Ayah galatooma sinja wala deessu fadhu ibli fudhashallee akkuma beekamu dhufaa jira ibla fudhashan kanarratti walaloo hanga xiqqaa tokko kan qaba kana waraana bilisummaa Oromootiif waboof jechuudha. Walaloo tana akka kabajaan na dhaggeeffattan kabajaan isin gaafadha. Abshir yaa oboko yaa warra waliin duunee yaa warra waliin jabnee yaa warra otoo qabnu waa hunda waliin dhabne yaa warra gabrummaa diddaaf gidirfama filanne lammii gaafa xiiqii lammii gaafa mararree baga guyyaa oboo kanaan ijaan wal agarre baga guyyaa oboo kanaan ijaan wal agarre kanaan walaloon waraana keenyaaf qopheessa jechuudha. Dhugaatooma mallee maal qabda? Ani wanni qabu uummanni Oromoodha. Kaayoo isaati yoo jideemu oomale ta'uu waloota jideemu qabu. Kaayoon adda bilisummaa Oromoodha. Kaayoo adda bilisummaa Oromoo kaayoo qaba. Kaayoo tana hordofuudha qaba. Jawaar Mahammadis kaayoo dandee qaba. Kaayoon Jawaar Mahammad adda bilisummaa Oromoo balleessuudha. Dhibbaan dhibbatti. Nama kana wajjin dhiichisuun Oromoo isaan hin barbaachisuun isaanii jedha. Adda bilisummaa Oromoo hiriiruu qabdanii Jawaar Mahammad wajjin ittiin hiriiree. Jawaar Mahammad hallayyeetti sun oofu jira. Namni waraana bilisummaa Oromoo 887 gaache ammallee inni wanni itti fachaa jiruuf obbo takka itti utaalee obbo takka as utaaluuf hanqa waraana bilisummaa Oromoo haafe akka galuuf sambooda Oromoo inni boolata akka naqe haasaa galmaan geemuu dinnaanii fi ammaas hara Oromoo utaala obbo takka hara lammaa utaala obbo takka hara biyyi utaala bakka takkaan dhawwaa jechuudha. Uummanni Oromoo kan akkan hordofne dhaamsa godhaaf. Egaa isinis qophii marii keenyaa kanarratti haaraa gara walgeenyee sadarkaa kanatti keenyee haasoo keenyaa galanni karaa guddaati. Har'aas galanni ammallee irra deebinee irratti gaditti galanni qaqqabsaa'ota keenyaati. Isaan jiraannaan jiraanne waraanni bilisummaa Oromoo hooggantoonni isaanii falmannaan hangana jiraanne xiqqoo dubbachuu dandeenye malee osoo gaafa san akkas taate har'a Oromoo fi Oromummaa maqaan kunuun hin jiru. Akkasii egaa amma sa'aan nurraa dhumtee jirti dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii bilisoo TV nuti keessanuu warroonni nu hordofaa jirtan
Video teenya tana warri bira gahee video teenya ergaa Oromummaa dhaamsa Oromummaa qabdi akkasumas haala marii yeroo irratti akkasumas haala amma deemaa jiru irraa waa hedduu keessatti wanti marii godhamee jira akka share like subscribe gootan kabajaan isin gaafan akkasumas commentii gootan share gootanii waliin nu geessan xumura irratti jaalaa teenya faajii walabummaatiif meezirraa isiidhaatu goolabaa. Egaa guddaa galatoomaa dhaamsa maayidhaa hawaasa garba fi qarree dargaggoota biyya keessa jiru duutii barattiis yoo dhuftees numa duutanii jechuudhaan kanaaf yoo bosonatti galtanii saba keessaniif hanga xiqqaa tokko seenaa dalaydanii duutan seenaa dalaguu isiniif irra wayyaa jechuudhaan seenaa dalaguurra seenaa dalaguu irra wayyaa jechuudhaan Bilisoo TV ejjennoo isaa xumuratee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii Bilisoo TV viidiyoo kana like share subscribe